yoo inni ajjees faachoo sana qofaarraa murataa garuu bineensa bareedaa sana balleessaa jiru miti konsaa qaltees hin nyaatu nu maaliif du'uu jiru dachee kanaaf immoo miti kana barbaacha deemna kaa maaliif waan xixiqqoo tokko wal sakaallare wal duran dhaabbatiini qaawwa baname duuchi ba'aa ulfaataa wal gargaari rakkoo walii furi gaafas jireenyi qananiin ofiisiitu dhufti waan meeqan waliin jechaa oolti ani waraana bilisummaa Oromooti halkan kana dhufeeni manaa baasee sagal si garafee deema qooyi waan goote nam beekaa waa godheere dhugaa qomni kiyyaamii kun ni madaa tortoraan ajaa kuteen gata hin gatu wal aaneen fayyisa waa godheera nu ajjeesise nu ajjeese nu hiisise nu hidhe nu godaansise lafuma keessa dhalannee guddanne keessatti akka hattuutti gugguufnee buna keessa caatii keessa geeshoo keessa muuzii keessa akka baqannu nu taasise dhugaa nama dhukkuba ammoo yoo wal ajjeesna jennee haaloo ba'utti deebine isin hundi keessaniyyuu waggaa 27 kana keessatti tuttuqaa diinaa inuma qabdu wal fin'aa jechuudha dhugaa miti ennaa quba namatti qabdu meeqatas qabamee jira fagoo jechuudha jalqaba of sakattaanee haa ilaallu biyya yoo qabaanne hunda qabna yoo